Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo mariisaa kan guyyaa har'aatiin waa'ee Injifannoo Adwaa irratti haasofnaa. Injifannoo Adwaa kanaan wal qabatee seenessi isaa maal fakkaata? Gaheen uummanni Oromoo as keessatti taphataa ture maal fakkaata? Dhimma jedhu irratti keessummaa tokko asii qaba. Keessummaa wajjin wal barree kallattiidhumaan gara marii keenyatti dabarraa. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo an Hayyuu miidhagsaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana tura. Hayyee keessummaa keenya ETV Afaan Oromoo wajjin turtii taasisuuf eeyyamamoo taatanii waan asitti argamtaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jira jalqaba irratti. Isinillee waan affeertaniif guddaa galatooma. Mee Feesbuukii keessanii fuula Feesbuukii keessan jechuudha ganama kana ilaalaa ture. Baakgiraawundii baay'eedha kan qabdani. Isa kaniin wal qabdanii mee eenyu isin? Xiqqeesseetuma yoon dubbadde godina Shawaa Kaabaa Nawara Jaarsoo dhaladhe. Achi digrii jalqabaa Haramaya Yuunivarsiitii Seenaadhaan fixe. Asiin deebi'een gara Star College of Management and Leadership kan jedhan boolee kana MBA waan jedhan baradhe. Achiin Yuunivarsiitii Kiiloo Jaawun kan Yuunivarsiitii Finfinnee Kiiloo Jaatti maastarsii Seenaadhaan fixe. Ammallee maastarsii kanan teessisii dalaguu jiru normaalii Political Science, Peace and Security, Anthropology ni jiru jechuudha. Yuunivarsiitii Salaalee keessattis barsiiftu. Yuunivarsiitii Seenaa barsiisaa jirti. Hayyee mariin keenyallee dhimma seenaa kanaan wal qabata waan ta'eef kanuma irratti haasofnaa. Mee seenaan daawwitii cimaa taateewwan kaleessa keessa darbine ittiin yaadannu har'aa keenya ammoo kan itti xiinxallinu boruu keenya ammoo wanta ittiin sirreeffannu jedhu hayyoonni seenaa baay'een biyya keenya Itoophiyaa mee seenaa keessaa keenyuti kaleessa maal keessa turre akkaataa kamiin dabarsine har'aa keenya akkamitti xiinxaltu boruu keenya ammoo sirreeffannee akkaataa kamiin Itoophiyaa ijoollee keenyaaf taatu akkaataa kamiin tolfachuu dandeenya mee ija seenaatiin. Akka naagalutti seenaa irraa hin baratu waan gaarii isaa hin fudhatu waan yaraa isaa itti dhiisanii bira taru. Kanaaf dhaloonni amma jiru seenaa kaleerra maal barata kan jedhuufi akka namni kamiyyuu jedhu jechuun akka ordinary person namni kamiyyuu kan jechuu danda'u seenarraa barannee waan gaarii fuulduratti ceesisaa waan yaraa ammoo duubatti dhiisaa deemudha jechuudha. Kanaaf seenaa Itoophiyaa keessatti waan gaariin jira, waan yaraan jira, wanni dhimma Oromoo miidhu jira, wanni dhimma Oromoo fayyadaa ture jira, wanni dhimma Itoophiyaa siyaasa Itoophiyaa jeeqaa ture jira, wanni dhimma siyaasa Itoophiyaa tolchaa ture jira. Akka liideriittis akka hoggansaattis kan akka uummataattis seenaan gaariinis hojjetamaniiru, seeraan yaraanis hojjetamaniiru. Kanaaf hamma naagalutti seenaa gaarii irraa barachaa yaraa ammoo normaal yaraa irraa isuma barannaa garuu yaraa sana irra deebinee too'i hojjechuuf osoo hin ta'in baardanii kalee ture, rakkoo kalee ture, dhiibbaa kalee ture irraa barannee rakkina soo ta'e akka lammata nutti hin dhufne. Waan cinqii waan rakkina ta'e akka saba keenyatti deebi'ee hin dhufne. Sanaaf qabsaa'uunis nurra eegama jechuudha. Haa ta'uti uummanni dhaloonni amma jiru akkanatti fakkaatutti dhaloonni amma jiru gaarii fudhatee kan isaan taane filter godhee deemuutti itti jiraata jedheetuma yaada. Akka isaa tolutti jechuun Itoophiyaa haaraa ijaaruu keessatti yookaan immoo biyya haaraa ijaaruu keessatti biyya walii taatu, biyya saboota hundumaaf taatu, biyya nama hundumaaf taatu ijaaruu keessatti kan isaa ta'u filatee kan isaan taane filter godhee too'ii dhiisuudhaan mirga qaba jechuun kiyyaa kana. Hayyee kanaafuu seenaan gaaris yaras qaba jettanii jirtu. Kanaafuu seenaa darbe irratti wal dhabuu osoo hin taane seenarraa barachuudha kan barbaachisu jedhaa jirtanii. Innaa wanti guddaan hegeree seenaa sana xiyyeeffatanii qoratanii wanta gara fuulduraa dhufuuf wanta jiru sirreeffadhuudha jedhaa jirtanii baay'ee gaariidha kuni. Mee seenaa hawaasa tokkoo yookaan seenaa biyya tokkoo barreessuudhaaf maaltu barbaachisa? Akka ragaadhamoo tarii yookaan ilaalcha nama seenaa san barreessuutu kan barbaachisu? Haa ta'uti akka nama professionaalii tokkootti yookaan professional historian akka jedhan sanatti yoon dubbadhe akka hin dheeressin malee waan tokko kaasuun dirqii taanatti fakkaatu tokko dandeettii barbaada, kennaa barbaada. Kalammataa soorsii argachuu barbaada. Soorsii gaafa jennu ija seenaatiin bakka lamatti kan duraan jiru primary source warri nu jennu.
waan akka saantimaa ta'uu danda'a, waan akka xalayaa ta'uu danda'a, waan akka siidaa ta'uu danda'a, waan akka inscription kan gamoo irratti waan barreeffamanii dur turan, waan akka chronicle yookaan immoo diary, waan akka eyewitness warreen kuni ragaa seenaa jalqabaa jedhamu. Kanatti aansee immoo secondary source kan sadarkaa lammaffaatti kan ilaalaman ragaaleen seenaa ni jiru. Kitaaboleen seenaa kamiyyuu waraqaa eebbatiif kan hojjennu BA thesis, MA thesis, PhD dissertation warra jedhaman kun hundi isaanii secondary source kan immoo ragaa seenaa sadarkaa lammaffaa irratti warra ramadamanidha jechuu kiyyaafanii. Haa ta'uti ragaa argachuu waan tokko ragaa sana qindeessanii interpret analysis gaggeessuu waan tokko interpret gochuu waan tokko ragaalee seenaa otariin tokko yookaan barreessaan tokko fi inni kan biraa jedhu kan faranjiin jedhuuf kan habashaan jedhu kan traveler accounting jedhu fi kan beeta mangistii yookaan immoo masara mootummaa keessa taa'ee chronicle barreessu kun hundi isaa laaltee bitaa mirga isaa ilaaltee kamtu wal faallessa kamtu wal utuba maaliif gargar ba'e kana interpretation and analysis yookaan immoo xiinxalanii hiikoo isaa itti kennuu barbaachisa. Dandeettiin barbaachisa, analysis barbaachisa, interpretation barbaachisa, hunduma caalaa garuu seenaa barreessuudhaaf ragaa barbaachisa. Ragaa keessattuu immoo yoo danda'ame primary sources jennu kana barbaachisa jechuudha. Kanaafuu haala qabatamaadhaan seenaan Itoophiyaa akkaataa kamiin barreeffamaa ture mee akka nama seenaa baratee seenaa barsiisuu tokkotti seenaan Itoophiyaa akkaataa kamiin barreeffamaa ture haala qabatamaadhaan irree namoonni baay'een seenaan Itoophiyaa moototuma faana bu'uudhaan barreeffame malee seenaa uummataa seenaa dhaabbilee seenaa daldaltootaa seenaa hawaasa garaagaraa hin barreeffamneef moototuma dhufaa darbaa ture kana faana bu'uudhaan barreeffamaa ture jedhamaa jira waan ta'eef isa kan akkamitti ilaaltu isin? Thank you. Dhugaa yoo dubbanne barreeffamni yookaan immoo the writing of Ethiopian history waan jennu kun haalumti seenaan Itoophiyaatti barraa'ee normally amaloota armaan gadii qaba. Tokko seenaa Itoophiyaatti jedhamee kanaa saamu normally seenaa uummataa miti yookaan waan afaan habashaatiin jeezba taarik warra jennu kana miti yookaan seenaa uummattoota Itoophiyaa miti. Harki caalaan isaa elite based yookaan immoo hooggansa irratti waan xiyyeeffateedha. Fakkeenyaaf amma waan mootiitti seenaa Itoophiyaa keessatti normally kanatti dhageechu dirree waraanaa, bara waraanaa, hooggana waraanaa, mooticha bara sana ture hangama kanaa fi gama sanii that means isa garee wal waraanuu kanadha kana dhageechu. Of course yeroon isaa siin eeyyamu har'arra teenyee warra hoggaa 600 har'aa seenaa sana barreessan criticize gochuun hin ulfaata. Nuti exposure qabna. Isaan exposure tokko iyyuu hin qaban. Sanaaf isaan itti murtaa'u yoo hoogganoota qofa barreessan. Haa ta'uti dhaloonni amma jiru ragaa qabu hundarratti fayyadamee basically waan tokkoon kaasuu barbaada. Maalinni seenaa Itoophiyaa barreessuu kan jalqabe Itoophiyaanota miti. Faranjoota. Yeroo jalqabaatiif seenaan compile ta'e kan Itoophiyaan histiriitiin barreeffame nama biyya Jarmaniiti. Job Ludolf nama jedhamu. Kun eenyumti iyyuu ni beeka. Namni kutaa 11 barate iyyuu ni beeka. Bara 17 keessa jechuun. Sana dura jechuun ragaan seenaa Itoophiyaa irratti hin turre jechuu koomiti. Travel accountonni ni turan. Travel account gaafa jennu basically warra karaa gaafa deeman dajjaacha kalee nan arge manatti naaf feere waan kana kanan ta'e waan ija isaatiin arge. Travel account jechuun waan ija isaatiin arge, waan dhagaye, waan hubate, waan footoo kaase galeetu diyaarii sana fideetu publish godha. Diyaariin publish ta'u suni booddee isaa maal ta'a jechuudha kitaaba ragaa seenaa ta'a. Warra akka James Bruce, warra akka Plowden, warra akka Harris, warra akka John Bell, warra akka baay'eedha kaasanaa kana jedhee fixuu hin danda'u. Normally travel accountonni kuni har'arratti ragaalee seenati. Sanayyuu diyaarii waan ta'aniif almost akka primary source tokkotti isaan fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun garuu isaan keessa rakkinni hin jiru jechuu guyyaa miti. Barreeffama warra Awurooppaan barreessan keessa rakkina jira. Barreeffama Habashaan barreessu keessa rakkina jira. Sana filter godhanii akka nuuf tolutti yookaan akka normaalii akka nuuf tolutti jechuu otoo hin taane akka ragaa seenaa qulqullaa ta'etti dhiyeessuun dirqama ta'a jechuudha. Walitti compile godhanii filter gochuu barbaachisa. Yookaan qulqulleessuu barbaachisa. Akka biyyatti dhiibbaan irratti uumeera jettanii yaaddu akkaataan seenaan itti barreeffamu kun warri seenaa hayyoonni seenaa biyya keessallee moototuma yoo faana bu'anii kan barreessan yoo ta'e akkaataa kanaan warri biyyaallee wantuma arganii fi wantuma isaanitti fakkaate yoo barreessan ta'e dhiibbaan irratti nuumne akka biyyatti seenaa biyyattii tanaas kun seenaa biyya kanaas jedhanii odeessuu irratti. Dhugaa dubbachuu fi
tokko rakkoo guddaan seenaa Itoophiyaa yuunivarsiitii keessatti akka common course hin barsiisne nu godheyyuu wal dhibdeedha. Wal dhibdee jechuun wal dhibdee hayyota iliitii Itoophiyaanota keessa jiraniiti yookaan immoo hayyota Itoophiyaanotaati. Kanaaf kuni maalirraa maddee waan jedhudha yoo gaafa kaanu tokko wanni seenaa Itoophiyaa jiran kun mataan isaa dhugaa yoo dubbanne Tigray qabee yookaan immoo southern part of Eritrea qabee haga northern part of Shawa kana qofa handi cover godhu. Fakkeenyaaf ilmoon Affaar tokko yuunivarsiitii keessatti Ethiopian history baratte jettee gaafa barsiiftu. Affaar Lucy was found at Affaar. Muhammad an-Nafri was the governor of Affaar. Jecha lama yookaan gizee sadin caalle jechi Affaar jedhu gizee lama kan Lucy dhaan qofa qabu yoo ta'e akkamitti ilmoon Affaar sun kun seenaa kiyya jedhee fudhachuu danda'a. Jechi Gaambeellaa jedhu Ethiopian history keessatti gizee takkitti kan caqafamu yoo ta'e isayyuu achirraan darbe yookaan waan tokko jechuudhaaf kanatti dhimma baatu yoo ta'e akkamitti kun seenaa kooti jedheetti gammadee ta'uu barachuu danda'a hin ta'u jechuudha. Inclusive miti rakkoon seenaa Itoophiyaan guddaan garee wayii yookaan murna wayii akka malee gareen tokko akka seenaa guddaa qabuutitti gareen tokko immoo akka seenaa xiqqaa qabuutitti gareen tokko akka seenaan baay'ee hojjeteetitti seenaan hojjetames hin jiru dhugaa dubbanne seenaa Itoophiyaa keessa seenaa waraanaati kan jiru. Political history isa jennu kana jechuudha. Seenaa political history kana keessattuu immoo seenaan inni guddaan harki caalansaa seenaa waraanaati. Ani ofii kiyya list godhe starting from Aishaal jechuudha bara Raasaliin Impeerator Tewoodiroosiin kofee qabee hamma dhaqeetu Afaabeet jechuun EPLF'n hamma deebee dargii kofisootitti dirree waraanaa 250 galmeesse. Maachoo Doogalii Asammaa akka jennu kana jechuudha. Maqaa sadii itti fixuun amma fixuu hin dandeenye. Normally seenaan Itoophiyaa totally jechuu hin dandeenya. Almost wanni haga ammaatti barreeffame political history dha. Nutillee kan barreessinu political history dha. Maaliif ragaa hin arganu? Social history irratti maan barreessinu? Yookaan immoo seenaa hawaasummaa, seenaa magaalotaa, seenaa dubartootaa, seenaa jiruuf jireenya hawaasaa, seenaa diinagdee, economic history, political history, social history, gender history kan jedhan kana jechuudha. Sun hin jiru harki caalansaa political history yookaan immoo seenaa siyaasaa irratti hundaa'e. Seenamti siyaasaa suniyyuu seenaa akka biyya Awurooppaa waa'ee eliitii, waa'ee intellectual history sana osoo hin taane battlefield, more of war, civil war, foreign aggression, kan biyya alaa, kan biyya keessaa, waraana biyya keessa, waraana biyya alaa kan ta'e hundi isaa walitti dhufeetu Ethiopian history jedhamee akkasuma kaasee haga TPLF'tti seenaan Itoophiyaa dhugaa dubbanne political history dha. Kana jechuun garuu siruma isaa hin jiru economic history, siruma isaa social history hin jiru jechuu keessatti ta'an parsantii 95 yoo nan guddisaati parsantii 95 nan xiqqeessati parsantii 95 political history dha. Itoophiyaa keessatti kan barreeffame. Hayyee baay'ee gaariidha. Seenaan Itoophiyaa kan barreeffame iyyuu seenaa waraanaa haa ta'uti. Seenaan kuni seenaa Itoophiyaa kaaba Itoophiyaati jedhaa jirtan Aksum irraa ka'a. Seenaan kun yommuu kolle kan hunda hammatee miti inklusiividha miti jedhaa jirtu. Eenyutu komatamaa? An fakkeenyaaf hayyoonni seenaa kaaba Itoophiyaatti dhalatan hin barreessan yoo ta'e isaan kuwwan kan naannoo kibba Itoophiyaa lixa Itoophiyaa kibba Itoophiyaa barreessaniiti seenaan kun akka inclusive ta'u maaliif hin taa'amne eenyutu komatamaree? Namni komatamu as keessatti hundumaadha. Maaliif nuti seenaa kan keenya barreessinee sadarkaa isaa kan eeggate seenaa Oromoos haa ta'u kan Kuushis haa ta'u kan uummattoota kibbaas haa ta'u kan saboota cunqurfamanii kana duraas haa ta'u abbaa fedhe haa ta'uti eenyutu itti gaafatamu kan jedhu basically namni itti gaafatamu hunduma keenyadha. Garuu maaliif kaaba irratti xiyyeeffatee gaaffii jedhuufi normally kaabni access to Red Sea yookaan immoo galaana diimatti baay'ee dhiyoodha. Waan gaariinis wanti yaraanis kan dhufu naannoo galaana diimatirraani karaa Tigraayin. Waraanni illee haa dhufu, faranjiin illee haa dhufu, wanni gaariin isaa dhufu, yaraan isaa dhufu kan dhufu basically karuma kaabatiin. Because access to Red Sea yookaan isaan itti dhiyoo jiru waan ta'eef naannoo galaana diimatitti Red Seaatti waan dhiyoo jiraniif accessii qabu. Faranjoonni akkuma arganiin kan barreessan seenaa isaaniiti. Kanatti aansee besides to this yookaan kanatti aansee wanni guddaan isaan gargaare maalidhaa? Literature qabu haa guddatus haa xiqqaatus literature kan waggaa akkana kumootaaf ture ni qabu. Sabian language, Giz language, Amharic language kun hundi isaa Amharic language illee booddee dhalattee
sana dura garuu Giz language fi Sabian language kan jedhaman ni turanii isaanitti dhimma bahuudhaan haga humna isaanii seenaa isaanii xiqqoo barreessanii kaaniiru. Suni uummattoota gara kibbaa yookaan southern part of Ethiopia gara kibba Ethiopia irra warra jiran Oromooyyuu dabalatee kaalchariin akkasii hin turre. Kana gaafa jennu garuu uummatichi seenaan qabu jechuu miti. Seenaan barreeffamee hin teenye jechuun uummanni sun seenaa hin qabu jechuu miti. Innumti barreeffameeyyuu innumti seenaa hojjeteeyyuu seenaan isaa hin katabamneef yoo dhugaa dubbanne. Isuma waraana Adwaatti iyyuu warrumti kan keenya kan itti dhuman iyyuu. Isatti deebinaati mee akkuma taateewwan gurguddoon naannoo kaabaatti turan sanii baha Itoophiyaallee tureera tarii sochii Ahmad Giraanyiin wal qabatee ture ni yaadatama. Inni sun haala gahaa ta'een barreeffamee jira. Hayyoota siyaasa biyya keessaanis ta'e kan biyya alaatiin hamma barbaadamutti akkuma seenaan Itoophiyaa kaabaa barreeffame sanitti barreeffamee jira. Inni kun hoo maaliif akkaataa saniin argumentii duraan akkaasaa turtan saniif Look, isin challenge gochuudhaaf. Thank you. Ilaale waan tokko siif hima. Amma fakkeenya warri seenaa Ahmed Giraany yookaan Ibn Ibrahim Al-Ghazii Ahmed Giraany barreesse warra akka Tafarzaadii Makuriyaati. Warra akka Futtu Alabash Arab Faaqiiti. Arab Faaqii jechuun kitaaba Futtu Alabash The Conquest of Abyssinia isa barreesse jechuudha. Warreen kana gaafa laallu Tafarzaadiq yaa Ahmed Giraany wararaa jedhee barreesse. Mataayitilii masaasaa yookaan immoo mata duree kitaaba isaa. Kana jechuun maal jechuudha wararaa ganati jettu ati internaalidha externalii wariisi waraaneera waraariidha jechuudha which means externalii tokkotu dhufee ta'e na waraanaa jira jechuudha akka waan Gibsiin Itoophiyaa waraantee akka waan Xaaliyaaniin Itoophiyaa waraantee akka waan Suudaaniin yookaan immoo biyyi wayii Itoophiyaa waraantetti barreesse taayitilii masaayyuu yaa Ahmed Giraany wararaa jedheet kooyin godhee jechuudha kun maalidha kan isinitti agarsiisu hammam akka Christian writers yookaan immoo Abyssinian writersiin hammam akka biyaasdii akka turan kan agarsiisudha jechuudha. Kuni gaaffii keessan galu. Lodhibdeen bara meedivaalii keessa ture waan yeroo tokkotti ka'es miti waan yeroo tokkottis dhumes miti. Namni tokko akka waan Ahmed Giraany jalqabeetti haasa'a akkas miti. Before laal otoo Ahmed Giraany hin dhalatin iyyuu haqaadiin sabraadiin maal wal jedhaman bara amdaziyoon kirraa kaasee zaraa Yaaqoob irraa kaasee amma dhaqee limna dingil amma galaadiyoos amma saarsa dingil zadingil amma dhaqee Soosiniyoos bira ga'utti waraanni Kiristaan Laalandi Kingdamii fi Muslim Looland Sultaaneetii gidduu ture ittuma ture jechuma kiyyaafanani maaliif takkaa dhaabatee hin beeku Muslim Looland Sultaaneet Kiristaan Laalandi Kingdam waraanni kana gidduu ture woo xiqqaate gara 400-500 deemeera 400 deemeera woo xiqqaate. Hayyee akkuma amma isin kaasaa jirtanii turtanitti akkaataan seenaan biyya kanaatti seeneffamaa ture dorgommii fi waldhabdee baay'ee kan qabudha. Fakkeenyaaf akkuma isin dura kaasaa turtanii Oromoo alagoomsuuf yookaan ammoo keessumaa fakkeessuudhaaf Oromoon kibba Itoophiyaa kanarraa iddoo tokko ka'ee jedhu. Isaan itti hammaate ammoo lakki biyya kanaa keessa iyyuu miti biyyoota Afrikaa kan akka Keeniyaa kan akka Maadaagaskar fa'aa keessaa ka'e jechuudha. Kun nagala garuu akkaataan seeneffama isaa kana fakkaata. Warri seenaa Oromoo barreessullee jarreen kanneeniif deebii kennuuf malee lakki sabni Oromoo kuni biyyuma kana keessa ture. Biyya kana ijaaruu keessatti illee gahee guddaa qaba. Biyya dhiigaa fi lafee isaatti caccabsee jedhee dhugaa jiru barreessuu dhiiseeti Oromiyaa akka waan qaama Itoophiyaan taanee fakkeessuudhaaf Itoophiyaa akka biyya koloniidhaan Oromiyaa qabattee fakkeessameeti kan barreeffamu. Seeneffamni kun akkaataan seenaan itti seeneffame kun fiixee lama kan qabateedha. Isa kan akkamitti ilaaltu? Akka biyyatti waan nu baasu moo maanni? Dhugaa dubbachuu fi kan uummata keenyaaf ta'uu ani hasitti ba'ee too'ii kanatu ta'aa fi santu ta'aaf jechuu hin danda'u garuu akka nama dhuunfaa tokkootitti lachanuu nu baasas natti hin fakkaatu. Lachanuu nu baasa gaafa hin jedhu maal jechuudha suni already waan du'eedha. Oromoon Madagaskarii dhufee bishaan keessaa dhufee achii ba'ee Eeshiyaadhaa ba'ee warra Gaalik people jedhaman irraa ba'ee warra Faransaay Gaalik people warra jedhaman jiru Faransaay keessa warra Turkii Madagaskarii dhufee kibba keenya kaaba keenyaatii bu'ee Baale irraa ka'ee kaaba Shawaa kanayyuu ture
narrationii baay'ee jira. Kaan immoo Jarmaniidha, Black Germany nuun jedhu baay'eedha kan nuuf kennamu. Normaalii waan tokkoon dubbadha asirratti. Maalinni uummanni Oromoo uummata kuush akka ta'e alagaanis firris ni beeka. Kanaafi uummanni Oromoo kun kuush erga ta'e kuush ammoo Afrikaa keessa malee bakka kaanitti afaan haasa'amu miti. Amma yoo ilaallee uummata Semetikii Eeshiyaa keessa ni jiru. Jiwushonni mataa isaanii Semetikiidha. Arabikii mataa isaanii Semetikiidha. Yemanii mataa isaanii Semetikiidha. Semetikiin Eeshiyaa keessas Afrikaa keessas ni jiru. Uummanni kuush garuu Afrikaa keessa qofadha kan inni jiraatu. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo diidaa dhufes kan diidaa dhufe seemi malee kuush ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo jenne kuush Afrikaa keessan alatti bakka biraa hin jiru waan ta'eef. Kushitic language da kanatti jettee fudhattu except from Africa or even north eastern part of Africa gara biraatti arguu hin dandeechu. Kanaaf maal jechuu kiyyaa fanani jaalannes jibbines uummanni kuush Afrikaa keessa qofadha kan inni jiraatu. Uummanni kuush diidaa hin dhufne duris gaafuma Afrikaa kana keessa ture. Yoo diidaa dhufe kan diidaa dhufuu danda'u probabilitiin diidaa dhufuu kan jiraatu Semetikii qofadha jechuudha kiyyaa fanani. Kanaafuu seeneffame isaa kana naa gala baay'ee dhugaan jiru naa gala garuu seeneffamni kun akkamii warri gamas akkaataa kanaan hin seenessa yoo ta'e seenaa biyya kanaa Oromoon illee isuma deebisuu qofa yoo ta'e maanni kun jechuu barbaadeetti. Okay, look, normally interpretation of history waan jennu jira. Interpretation of history jechuun maal jechuudha? Akkaataa seenaa itti ilaalan. Perspektiivii tokko qofa miti kan jiraatu. Jiraachuus hin danda'u fuuldurattis taanan. Maal jechuu kiyya? Normally asitti nu dhaggeeffattoonni keenya nu hubatu nu hubatanii rabbitu beeka garuu waan tokko nan kaasa. Profeesar Mararaan garee saditti jiran seenaa Itoophiyaa. Colonial thesis, anti-thesis, science-thesis jedhu. Colonial thesis jechuun wanni dhuma jaarraa 19ffaa the last quarter of 19th century dhuma jaarraa 19ffaa keessa wanni ta'e sun 1875 amma 1900 wanni ta'e kun taate wanni ta'e sun koloniidha warri jedhanii amanan jiran. Koloniidha. Absiiniyaa warri jedhamu ni jira. Absiiniyaa sanatu Oromoo fi kibbaa fi kaaba baha Itoophiyaa kana lixaa fi kibba baha Itoophiyaa kana koloniiffatee jiru. Teesisiin inni kan biraa anti-teesisiidha. Isa kanaaf deebii kan ta'u jechuu isaaniiti. Itoophiyaan duruma jaarraa 13 12ffaa keessa 10ffaa keessa daangaan ishee haga Awaashii gadi haga Walaayittaa haga Daamooti ture. Sanaaf wanni bara 1875 qabee amma 1900 ta'e suni reunificationidha jedhanii warra amanan jiran. Reunification jechuun Itoophiyaa ciccittee turte sana walitti finne malee wanna biraa waan goone waan tokko hin qabnu jedhu. Kuni ka anti-thesis of colonial thesis deebii ta'uu isaati. Garee inni sadaffaan science-thesis jedhama. Science-thesis jechuun basically waan yaada walitti araarsu wayii fakkaatuti. Anti-thesisii fi thesisii colonial thesisii reunification anti-thesisii kana walitti fidee science-thesis kan yaada giddu galeessaa kan dhiyeessu wayiiti. Yaadni giddu galeessaa kun maalidhanni wanni 1875 qabee hamma 1900 ta'e sun last quarter of 19th century kan silasiin jedhe ta'e sun maalidha? National operationidha jedhanii warra amanan jiran. National operation jechuun isaanii maal jechuudha? Ummati akka ummataatitti cunqurfameera. Gojjamis haa ta'u, Wallaggas haa ta'u, Baalee haa ta'u, Tigraay haa ta'u, Kunaamaa haa ta'u, Walaayittaa haa ta'u akka Itoophiyaa uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaanii sirnatu cunqursee. Sirni sun immoo gita bittaa wayii keessaa bahuu danda'a. Basically garuu immoo akka sabaatitti saba kanatu nu cunqursa jennee define gochuunis nama rakkisa. Kanaafi national operation akka biyyaatitti cunqursaan dura ture warra jedhanii arguu godhan jiran jechuudha. Kun yaadni kun maal fidee dhalateetu gara political partytti ol guddate. Colonial thesis warra jedhee political party fidate which means liberation front. EPLF, OLF, TPLF, ONLF, WLF, LF የሚባሉ ተፈጠሩ ማለት ነው። ይሁን kan umuman jechuudha difama. Kabira warri reunification of jedhan hagammaattiyyuu political party ta'aniitu isaanis immoo perspective isaanii sana political party hundeessutti kaan. Kanaafi maddi siyaasa Itoophiyaa har'a irra jiru kun mataan isaa difference interpretation modern Ethiopian history of kenname irraa ka'eeti jechuudha. Jaalannes kana. Hayyee gara
ijoo marii keenya kana irratti dabarra gara Adwaa dabarre. Namoonni baay'een seenaa Itoophiyaa keessaa seenaan guddaan namni hundi uummata biyya kanaa qofa osoo hin taane dhalli namaa cunqurfamaan addunyaa kanaa kan itti boonu injifannoo Adwaati jedhu. Injifannoo Adwaa kan akkamitti ilaalta? Injifannoo Adwaa of course akka namuu jedhutti yookaanis immoo akka seenarraa beeknuttis yoo ilaalle uummanni Itoophiyaa keessattuu Oromoo, Tigraay, Amaaraan gareen sadan kun waliin ta'anii sadan kana qofa lola jechuu qoos miti. Predominantly yookaan sadarka guddaatti garuu gurmuu jara kan sadaniitiiti. Maaliif yoon jedhee Tigraay irraa warra akka Lulaa, warra akka Mangashaa, warra akka Sabaata Ragaawii, warra akka Hagos Tafarii jira raasota kun. Oromoo irraa warra akka Gabayyoo Gurmuu, warra akka Baalchaa, warra akka Habtee Gorgizii Dinagdee, warra akka Caacaa Dhoobbii, warra akka Garasuu Birraatu, warra akka achitti du'an jechuudha. Kanatu dhiigatti dhangalaasee fide. Hedduudha isaan liisti godhee fixuu hin danda'u. Akka Amaarattis yoo ilaalle mootii bara sana turan Imperial Minilik Xaayituun of course walakkaan ishee Oromoodha. Gaaffiin qabu. Haa ta'uti saboota kanatu jara kana sadantu jechuu qofa osoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa akka waliigalaatitti tokko ta'ee diinatu nutti dhufee diina kana ofirraa qolachuu qabna. Kanaaf tokko taanee ofirraa qolachuu qabna jedhanii ofirraa qolatan. Kanaaf injifannoon suni basically yoo dhugaa dubbanne Adwaa dura injifannoon galmaa'ee jira. Fakkeenyaaf Adwaan 1896 akka Awurooppaatitti. Adwaa dura injifannoon akka Doogaaliifaa jira 1887. Kana dura jechuun almost gara waggaa 89 dura. Raasaa Luulaan Xaaliyaanota kan itti injifate jechuudha. Dhugaa dabsuun gaarii miti waan ta'eef. Kan biraa Adwaa dura waraana lama ture. Inni tokko Ambaalaagii kan jedhamu jira. Gabayyoo Toggane. Gabayyoon Fitirarii Gabayyoo Gurmuu maqaa farda isaanii Abbaa Goraw kan jedhaman beekaman nama Angololaati. Angololaan immoo of course akkuma beektan naannoo Abbichuuti. Abbichuu Mandiida warra jedhamu Dabra Biraanii fi Kaaba Shawaa fi boordarii Oromiyaa fi Amaaraa Regional State gidduudha. Kanaaf maal jechuu kiyyafananii eeyyama maleeyyuu eegale. Eeyyama maleeyyuu eegalee at the end hin mo'ate. Of course wanni isa eeggate garuu kabajaan turre hin hidhan. Hin hidhanii at the end booddee hidhaadha baheetu Adwaa Irratti Hayyuu Maqalee irratti booddee immoo Adwaa Irratti Hayyuu lubbuu isaa kennee jechuudha. Kanaaf maal jechuu kiyyafananii hundi uummanni Itoophiyaa hundi akka waliigalaatitti keessattuu immoo akka sila siin jedhe uummattoonni Oromoo kanneen akka Amaaraa fi Tigraay sadarka duraatitti waraana san irratti hirmaataniiru. Baay'ee gaariidha. Akkuma isin kaaftanii injifannoon kun injifannoo sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kaayyoo tokko yookaan kaayyoo waloo tokkootii fi lubbuu isaaniitti weeraganii injifannoo argamedha. Kun baay'ee gaariidha. Garuu seeneffamni isaa seeneffamni injifannoo kana akkam ture garuma duraa sanitti isin deebisaa ture waan ta'eef bara mootii Haayile Sillaasee keessattis ta'uu danda'a. Bara mootummaa Dargis even waggoottan 27 darban kana keessatti akkaataa kamiin seeneffamaa ture injifannoon kun akka injifannoo uummataatti immoo akkaataa kamiin jechuu kiyyaaf. Dhugaa dubbanne seenaan Adwaa qofa miti. Basically namni yogguma Adwaan ga'ee waa'uma Adwaa kana baay'ee ho'isaa sunnaa gala maaliif akka ta'e of course current issue wal qabataa wantoota tokko wal qabachuu danda'a. Haa ta'uti hamma naa galutti hoogganaa qofa miti kan waraanu. Waraanni deemi waraani jedha malee hoogganaan dhaqee ofiisaatiif waraanuu dhiisuu mala. Garuu kan lafee isaatti cabse kan dhiiga isaatti lolaase uummata bal'aa Itoophiyaati. Isaan garuu maqaan isaanii hin ka'u. Maaliif dhugaa dubban nama 6,000 nama 7,000 nama 12,000 maqaa isaanii liisti gochuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'uti gaafa abalutu duule gaafa jennu isatu duulee dulchise jechuu keenya malee isatu dhiigaaf lafee isaatti cabse kan uummata gatii keessan qaban jechuus miti. Kanaaf akka namuu beeku kanarratti akka waan yeroo baay'ee nareeshiniin ture haga dhiyootitti Oromoon akka waan baay'ee dhimma keessan qabneetitti. Uummanni kaanis Oromoo qofa ta'uu hin taane uummanni kaan Itoophiyaanonni kaanis akka gatiitti hin kaffalleetitti ilaalamaa ture. Isarrayyuu Xaayituu fi Minilik qofa impress gochuu yookaan immoo akka malee dhaadhessuu. Of course ga'een lamaaniyyuu salphaa miti.
we cannot deny in sobnu Ummata mana ga'u kana mobilize gochuun waan guddaadha. Determination sana fudhatanii ummata bobbaasuun alam yookaan immoo waraanatti qajeelchuun waan tokko hoggana kennuun waan tokko inni waan guddaadha. Haa ta'uuti akka waan jarri lamaan kan namni lama sadi qofti akka namni afur qofti waraanicha hogganee yookaan waraanicha mo'atee tokkootitti haasa'uun sun sirriis natti fakkaatu basically. Haa ta'uuti lion share wanni jedhan tokko dhufe amma dhiyeenya kana keessa jechuun maal jechuudha ethnic rivalries gaafa jabaachaa deemu injifannoo wal saamuu trendii akkasiitti argamaa jira. Normaalii sun gaarii miti. Anis gaariidha isin amanu. Maaliif ummata Itoophiyaatitu duulee injifannoon argame san ummata Itoophiyaati kan ummata Afrikaati. Sanarraa kan hafe anatti irra xiqqoo jabaa ture, anatti irra xiqqoo laafaa ture waliin jechuun hararra ga'anii sun gaarii miti. Waggaa 225 barana kan waliin hin jenne har'a gaafa deebisanii akkas waliin jenne sun gaarii natti fakkaatu. Haa ta'uti gaheen ummata Oromoo gahee ummata Itoophiyaa kamiitu gadi miti yoo caale malee. Isa isin gaafachuuf hin ture amma keessayyuu naannawa Shawaa kanatti fardeen baay'eedhaan gamas deemamee fardeen lolamaa ture jedhamaa ture. Makonnan Guddisaa faati abbaan Mootii Haayile Sillaasee faati. Hawaasa Oromoo naannoo Harargee jiran mobilize gochuudhaan gamas deemanii jiranii. Akkuma isin kaasaa turte mee gahee ummata kun injifannoo Oromoo qofa jechuu keenya osoo hin taane namni hammam akka irratti weeragamee injifannoon kun argame agarsiisuuf waan ta'eef gahee ummata Oromoo kan akkamiin ilaalta keessaayyuu waa baay'ee barreessan keessaayyuu loltoota fardeeniin gara Adwaa deemanii kana lolan kanarratti. Isinillee barreessitanii jirtu furdaat maatar natti fakkaata. Keessan gubbatti argaa ture. Dhugaadha. Artikilee barreessa ture. Normaalii asirratti waan tokko haa ibsu. Maalinni kan nu dhaggeeffataa jiru ummata Oromooti. Afaan haasaa jiru afaan Oromooti. Ijaa kanaatii fi gahee ummata Oromoo Adwaa irraa qabu irratti xiyyeeffachuunis dirqiidha jechuu kiyyaa fanan. Thank you. Gaaffii ati naa dhiyeessiteef deebisuudhaaf akkuma sila siin jedhe hogganni warreen hoggansa kennan waraana Adwaa sanarratti sadarka olaanaatitti uummattoota Oromooti. Gaaffiin qabu kun dhiigan Oromoo turan. Ilaalcha Oromummaa qabu moo qabanii waan biraadha. Garuu dhiigan Oromoo turan. Fakkeenyaaf amma warreen akka Nugusta Kalamaanut mataan isaanii Adalta Sammaa kan jedhaman Oromoo turan. Warreen akka Raas Mikaa'el Ali yookaan immoo Mahammad Ali Abbaa Iyyaazuu mataan isaanii Oromoodha. Abbaan Haayile Sillaasee Mokonnin Guddisaa mataan isaa Oromoodha. Hoggana waraanaa cimaa turan. Overall namni hoggana waraana Minilik sana hoggane nama dhaloota naannoo Shawaa kana ture Fitararii Gabayyoo Gurmuu yookaan immoo maqaa farda isaaniitiin kan beekaman Abbaa Goraa isaan mataan isaanii Oromoodha. Warra akka Baalchas, warra akka Abte Gorgisis, warra akka Garasuu Birraatus, warra akka Caaca Doobbis warra waraana Adwaa kana keessatti sadarkaa guddaatti hoggansa kennan kaan isaanii achitti wareegaman kaan isaanii deebi'anii galan. Kanaaf akkuma sila siin jedhee uummanni keenya normaalii sirba waan uummanni keenya ta'e sana. Fakkeenyaaf amma yoo ilaalle Maqalee yaa biyya Shawaanitti wal qalee kana fegalee Siege of Maqalee yookaan Maqalee Fortress irratti kan sarbanidha. Asii gaafa gabayyoo Gurmuu Adwaa irratti wareegamu uummanni Salaalee yookaan uummanni abbichuu kuni hin sirbe jechuun hin bo'a beeki sirbas miti. Normaalii maal sirbitaa miti nama si harkaa du'e jagna si harkaa du'e waan ta'eef hin boocha malee wanni nama sirbisiisu hin jiru. Garuu bifa sirbaati maal jedhu ulee diimtuu yaa qallayyoo faranjii si nyaatte yaa gabayyoo assallaafii yaa gabayyoo faranjii si nyaatte yaa gabayyoo gabayyoon ogguma kufu wayyoo yaa lolee kon jenne loleen boru nugusaaf galti gabayyoon ogguma kufu wayyoo yaa hadha ta'un jenne wayyoo yaa niitii kon jenne niitiin boru heerumti gabayyoon ogguma kufu wayyoo yaa hadha ta'un jenne ulee diimtuu yaa qallayyoo gabayyoo faranjii si nyaatte yaa gabayyoo jedhu jechuudha. Himboa jechuuni yaa kuni ka kitaaba Enrico Cerulli nama jedhan hayyuu xaaliyaanii nama baay'ee beekamaa ta'e bara 1922tti Cambridge Universitytti kitaaba inni barreesse keessatti The Oromo Folktales waan jedhan keessatti publish ta'ee waan jirudha. Barri dhufu kun waggaa 100 ta'e jechuudha. Sirbichi kunumtuu katabamee lafa taa'e.
waan hoggaa dhibba duraa faranjiin biyya Xaaliyaanii yookaan Enrico Cerulli hayyuun biyya Xaaliyaanii Cerulliin barreessan irraan sitti himuu jira. Kanaaf gaheen uummata Oromoo akka waliigalaatiitti maal fakkaata kan jedhu yoo xiqqaate hoggansa kennuudhaan yoo xiqqaate fardeen isaatiin gaafan jedhu normally starting from Gibee region Gibee irraa qabee hanga Awaash irraa qabee asiin haga Jiddaa Gumbichuu Meettaa irraa qabee haga Dabra Biraan ga'uutitti Oromoonni naannoo kanaa fi even Walloo warra jiran horsemen yookaan immoo cavalry force yookaan waraana fardeenii fuudhanii deemanii normally injifannoo sun argameera jechuudha. Garuu waan nama gaddisiisu waa'ee fardeen Oromoo haga Xaaliyaaniin barreesse barreessitoonni Itoophiyaanotaa hin barreessine. Yoo dhugaa dubbanne ragaaleen seenaa even picture kan jiru ragaalee kitaabota Itaaliitiin barreeffamanidha jechuu kiyyaafanii. Afaan Xaaliyaaniitiin warra barreeffamanitu irra sirriitti ibsa. Isaan keessaa namichi Teedoonii jedhan yeroo erga waraanni Adwaa dhume booddee gara Shawaa kana dhufee murkanyaa yookaan immoo maal jedhaniin booji'amaa ta'ee dhufee kan naannoo Shawaa kana ture akkana jedhee lafa kaa'a. Fardeen Oromoo kun fardeen gaggabaaboo baay'ee mimmiidhagoo gaafa isaan onnee nutti fiigaa dhufan marfii keenya yookaan immoo marfii keenyan gaafa isaan rukutamuudhaaf determination isaan agarsiisan kutannoo isaan agarsiisan waan nama ajaa'ibuutii jedha. Nutiyyuu itti naafnee jedha. Nutiyyuu itti naafnee onnee isaaniif determination isaan agarsiisan kanatti itti naafnee jedha. Teedoonii nama jedhan nama biyya Itaaliiti. Normally galee diyaarii isaa publish warra godheedha. Kana qofa osoo hin taane waraanicha akkuma waraanni gaafa jalqabe naannoo sa'a sadiititti waraanni Gabayyoo fi Raas Mikaa'el harki caalan isaanii warra fardeenii turan. As deebi'ee gaafa galgala waraanichi dhumatu warra hafe warra Xaaliyaanii karaa gara baqannaarra jiran kana damse waraana fardaati jechuudha. Hanti isaan godhan jechuudha. Warra baqannaarra jiran fardaan ari'anii warra hanti godhan kaan isaanii ajjeesanii kaan isaanii booji'anii jechuudha. Achirratti starting irrattis indi irrattis gaheen fardeen taphatan jalqabsiisuu irrattis finishingii bareechuu irrattis yookaan immoo xumura isaa bareechuu irrattis gaheen fardeen Oromoo numiti faranjiitu beeka dhugaa dubbanne. Nurrayyuu Xaaliyaaniitu irra beeka. Namtichi waa'ee the battle of Adwaa jedhee barreesse tokko Raymond immoo maqaan Raymond innillee barreessee ture waa'ee fardeen kanneenii. Jonas Raymond. Isa dubbisaa ture. Mee kanumaan wal qabateeti Oromoo naannoo Shawaa kana qofa osoo hin taane akkuma jirre akkuma ture jenne kan Harargeetti Makonnin Guddisaa fa'aan Walloo jechuudhaan Raas Mikaa'el faati. Even Oromoo Raayyaayyu gama eenyu maqaan isaanii Raasalulaatiin deemanii waraanaa turan kan jedhan dubbataa ture waan ta'eef baay'eedha kan jedhamaa ture. Dhugaa dubbanne Oromoon kanaaf hin jiru Fitaraawii Taklee namni jedhan Governor of Wallaggaa yeroo sana kana bulchaa ture. Inni ummatoota Wallaggaa walitti qabee waraana Wallaggaa fakkeenyaaf namni Burraayyuu Abbaa Goosaadha. Haga ammaatti Burraayyuu inni kan itti waamnu nama Adwaa duuledha. Booddee Fitaraarii Burraayyuu Abbaa Goosaa jedhanii aangoo kennaniif bara Imperar Minilik mataan isaanii. Yejjuurraa Raas Walee Bixul obboleessi Xaayituu Bixul waraana hoogganeera. Walloo Oromoorraa Raas Mikaa'el hoogganeera. Naannoo Raayyaarraa Raas Alulaa Abbaa Naggaa kan immoo Alulaan Gidaan jedhan kun hoogganee jira. Raas Mokonnin Walde Mikaa'el Guddisaa yookaan immoo maqaa farda isaanii maqaan abbaa fardaa abbaa gurraachaa kan jedhan normally abbaa qaanyaa jedhu kan Mokonnin abbaa Mokonnin garuu abbaa gurraachaa jedhama. Walde Mikaa'el maqaa kiristaanaati malee Guddisaa dhaabate of course kana namoonni beeka. Kana numiti kan barreesse Taklasaa Dimokiraatiitu barreesse abbaa gurraachaa kan jedhamu naannoo yeroo sana kan Raas Mokonnin Walde Mikaa'el Guddisaan Governor of Harargee turanii isaanis uummattoota Hararii yookaan immoo uummattoota Oromoo Harargees walitti qabanii waraana sana dulchisaniiru. Kanaafi warra akka Abbaa Jifaar warri dhaqqabuu hin dandeenye warra akka Raas Tasammaa Lubbaa Boroo Rakaanii warri dhaqqabuu hin dandeenye biyya eegaa jedhamaniitu kan akka biyya tasgabbeessanii forest security asitti kanaafanis baay'ee turan jechuu kiyyaafanii namni hin hirmaanne jira jedhee yaadu normaali Goojjamirraa Nugusta Kamaal mataa isaanii isaan Oromoo. Kanaafi Oromoon hin duulle
waan jiru natti fakkaatu. Garuu itti dhiyeenya jechuuni asii gara walloo deemuudhaaf Oromoon Tuulamaa harka caalansaa socho'aniiru. Maaliif dhiyoodhas waan jiraniif jechuudha. Injifannoo guddaadha kun. Yaa. Kana mee hayyoonni keenya gama injifannoon kun kiyya jedhanii fudhachuutiin mee ilaalchi jiru maal fakkaata? By the way injifannoo kana qofa osoo hin taane ijaarsuma biyya kanaa keessatti illee gaheen Oromoo baay'ee guddaadha. Kana mee injifannoon kun biyyi kun biyyaan ijaare jedhanii fakkeenyaaf birmadummaa biyyaa tiksuudha kun. Birmadummaa biyya gama tiksuutiin gama biyya kana ijaaruutiin gaheen uummata kanaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu hayyoonni Oromoo gahee kana sirriitti hubachuudhaan injifannoon kun injifannoo kiyya biyyi kun biyya kiyya gama jechuutiin maal fakkaatame akka nama seenaa tokkotti akkamitti hubatte? Kunillee seenaayyuu miti gara siyaasaati haa ta'uti waan tokko nu ibsu barbaada. Maalinni waraana Adwaas ta'e injifannoo Adwaa booddee argame kanaan wal qabatee Oromoon gammadaadhas gammadaas miti. Gammadaadhas gammadaas miti gaafa isin jedhu maal jechuu kiyya Oromootu gammadee yookaan gaddee osoo hin taane Oromoon hin gammada waraana injifannoo waraana Adwaa irratti. Garuu wanni isa booddee tatta'e sun political economiin biyya kanaa wanni ijaarame sun waan Oromoo miidhe malee waan Oromoo fayyade miti. Kanaaf uummanni Oromoo baay'ee hanga kana hunda hin ho'isu. An dhiige kan lafee isaatti cabse kan duulee duulchise Oromoodha gaaffiin qabu. Garuu haa ta'uti konsekwensiin Adwaa political economiin biyya kanatti achiin booddee caaseffame sun hanga dhufee dargiin 1966tti qote bulaadhaaf lafa sana hiruutitti political economiin biyya kanatti caaseffame yookaan immoo diriirfame suni waan qote bulaa keenya bal'aasaa miidhe waan ta'eef uummanni keenya sirnicharraa gammachuun qabu. Injifannoo irraa garuu gammachuun. Baay'ee kana namni haaluun jiru bara. Oromoon yeroo san dhiisiiti hamma kaleessa waggoota 27 turettiyyuu namni Oromoon hin miidhamne jedhu hin jiru baay'ee. Yes. Garuu biyya kana irra caalaa kan ijaare Oromoo ta'eeti. Injifannoo akkana kan argate Oromoo ta'eeti akkamitti akka gamni biraa kiyya jedheeti fudhatu kanatti akkamitti fudhachuu dadhabe injifannoo kana maaliif dabarsee warra biraatti kennaadha gaaffiin. Dhugaa yoo dubbanne gaheen uummata Oromoo waan lama. Inni duraa domestic politics yookaan immoo siyaasa biyya keessaa keessatti ijaarsa Itoophiyaa. Itoophiyaa kana kan ijaare jaalannes jibbines goobanaadha. Goobanaa haa jaallannus haa jibbinus Itoophiyaa kana kan ijaare goobanaadha. Awwaltii isaa irratti isa Dabra Libaanos jiru ammallee jijjiigsaniiru. Kashawaas ka Sudaan yaa qannaa arbanyaa goobanaa abbaa xigguu ziyaarfootanyaa iluutan. Kana jechuun maal jechuudha? Goonni shawaadhaa qabee hamma Sudaanititti lafa Oromoo babal'ise. Goobanaa abbaan xigguu maqaan farda isaanii jechuudha. Amma adabatee kunuas ciisee jechuudha. Kana jechuun maal jechuu kiyyaa? Goobanaa hin jaalannamu hin jibbinaan waan biraadha. Garuu Itoophiyaa kana ijaaruu keessatti gaheen Oromoo asii waan kana jettee ibsitu miti. Fakkeenyaaf haga Sudaanitti kan babal'ise goobanaadha. Haga Sidaamotti kan konkeer godhe Baalchadha. Haga Booranaatitti kan konkeer godhe Habte Gorgisi. Haga Istaan Harargeetti kan konkeer godhe Mokonninii jechuudha. Baalchaan goobanaa maa abaarama amma irratti? Goobanaa wanni abaaramuu fi beezikaalii konkeer nu godhee deebisee mootolee Habashaa jalatti nu galcheedha. Naareeshinii sun naareeshinii biraati, perspektiivii biraati. Koloneel teessisa jechaa turreedha. Garuu erga goobanni du'e yoo dhugaa dubbanne ministeerri waraana Itoophiyaa 1865 haga 1926tti Oromoota. Fakkeenyaaf 1865 qabee amma 1889 haga goobanaan duutitti goobanaa ture. 1889 hamma 1896tti gabayyoo ture. Hamma gabayyoon Adwaatti duutti. Gabayyoon erga Adwaatti du'e ministeerri waraana Itoophiyaa Habte Gorgizii Nagdeeti 1897 qabee haga 1926 haga inni duutitti jechuudha. Hamma Habte Gorgis duutti 1926tti akka Awurooppaatti tanaa saara. Kanaafi the three successive minister of wars were an Oromos. Sadan isaaniitti iyyuu Oromoodha. Garuu maalidhaa Oromummaa elementii qabu. Oromoof beeku sabboonota turanii Oromoo ta'uu isaanii afaan Oromootiin ibsatu hin dubbatu uummata Oromootiin waan garuu isaan tokko jaalatanii akkas ta'an immoo sirna yeroo san turetu akkas isaan taasise. Sirnicha kanaafuu nama dhuunfaa of course amma fakkeenyaaf ani naagala
akkasumatti immoo ilaalu garuu jeneraal allee miti yeroo san kan itti waamamu Ras equivalent is general. Shawaadhaa kaasee nama hamma Suudaanitti daangaa Itoophiyaatiif falmaa ture akkana ilaaluun I don't think that's fair. Ija seenaatiin. Naagala. Ani teessisii maastarsii koo kanan dalage political biography of Ras Goobana irratti. Kanaafi waa'ee Goobanaa baay'ee jechuun nan danda'a. Garuu asirratti waa'ee Goobanaa kaasee dubbachuun feeris natti hin fakkaatu. Normally perspektiivii lama jira Goobanaa irratti. Akkuma beeknu akka uummanni kamiyyuu beeku. Kan duraa gantuudhaa warra jedhan jiru. Inni tokko goota warra jedhu jira. Si kaasa gaaffii tokko isaan wal qabateeti. Isaan wal qabateeti wantoonni kaa'aa turanii sabboonummaa Itoophiyaati moo sabboonummaa Oromootiidha? Perfect. Kuni garuu ani Oromoo ta'uu kootti nan boonu Oromoodha. Garuu gahee Itoophiyaa keessatti taphataa turee fi injifannoo kiyya seenaa kiyya wantoota dalagaa ture sabboonummaan Oromoo kiyya na dhabsiisedhee waan hin yaadneef. Kanaafuu sabboonummaan Oromootii fi sabboonummaan Itoophiyaa kuni akkamitti wal dhiibamu akkamii wanta jedhu. Kanarratti look waan tokko kaasuun barbaachisaadha. Suni amantaadha honkan perspektiivii keedha. Political interest ati qabdu turatu hundaa. Amma seenaan akka seenaan seenaadhaaf haasofna moo seenaa siyaasaa haasofna gara lama jira beeki. Itoophiyaa keessatti harka caalan kitaaboleen seenaa barreeffamanii history for political interest, history for historical research interest emmi balla garaale waan lama jira. Seenaadhaaf barreessuun fi seenaa siyaasaaf oolchuun gargari. Amma yoo seenaadhaaf oolchine nama kamiyyuu gaafan jedhu maal jechuu koodha waan inni dalage hin jira gaariin dalagaa yaranii dalaga namu achi keessatti amma Goobanaan gatii maal qaba Oromoo keessatti yoo jenne takka lama sadii jedhee lakkaa'uu nan danda'a gaarii isaa yaraasaa takka lama sadii jedhee lakkaa'uu nan danda'a Minilikis akkasuma takka lama sadii jettee lafa kaa'uu dandeecha. Takka lama sadii jettee hundaafuu lakkama barannee harallee nima lakkama. Yes. Amma soo Goobanni haga Suudaanitti expand gungoone ta'eeti. Mahadistoonni yeroo wayii naannoo Najjoo fudhatan. Jootee Tulluu Governor of Qeellam xalaa ergate. Kootu narraa dhukutii jedhee. Inni dhaqe Oktoobarii 1888 jechuudha. Dhaqee maal godhee Goobanni irrukute dirree guutee diilii waan jedhan jira. Dirree waraanati. Oktoobarii 1888. Achi xaraarragee baasee haga guutee diilii haga beegititti isaan baasee jechuudha. Otoo Goobanni gaafa sana onkan san duras lafa sana hin bal'ifne ta'eeti. Otoo warra kanarraan ariine ta'eeti. Akkuma Oromoof Keeniyaa, Oromoof Itoophiyaa jennu. Oromoof Sudaan, Oromoof Itoophiyaan jennu. Perspektiiviin akkasii jiraachuu danda'u. Alternate probably argitee carraan akkasii jiraachuu malaa jechuu kiyyaafan. Kan biraa fakkeenyaaf maal hojjete Goobanni waan jedhu irratti yoo ilaalle yoo xiqqaate uummata keenya naannoo Maccaa jiru Goojjam waggaa 10 sana otoo Goobanni gibeen darbiin waggaa 10 hangi bira gabbarsaa turan irraa xaragee baasee Goojjamoota gamatti deebisee free area godhe gaafa jedhu ofiisaatiif interestii uummata Maccaatiif miti interestii Oromoota keenya Oromoota Maccaatiifis miti Goobanni kan hojjete ofiisaatiif irraa reetu Goojjamoota irraa reetu ofiisaatiif qabate jechuudha. Haa ta'uuti har'a Oromiyaa regional state an jennu kuni haa xiqqaatu isaa guddatus waan Habte Goorgis haga Booranaatti expandii godhee fi waan Goobanni haga Sudaanitti expandii godhee fi har'a Oromiyaa regional state jennee kan nu ilaallu kun jechuudha. Biyyi nu dhaalchisaniiru. Achi keessatti garuu cubbuun Oromoo irratti dalagame jira. Eeyyee cubbuun Oromoo irratti dalagame baay'eedha. Dhiigni lololaas baay'eedha. Sana namni haaluun jiru. Qixa barreeffamuu qaba garuu. Qixa barreeffamuu qaba. Victim side'iinis gaariin isaas taa'uu qaba. Wanni isaan uummata keenya miidhan sunis taa'uu qaba. Naareeshinii santu baalaansii gochuu barbaachisa. Baalaansii gochuu irratti wanta qixa ta'e waan argine baay'ee wanta jiru baasuun illee gaariidha. Eeyyee. Kanaafuu akkamiin walitti araarsinu ree? Jechuun hayyoonni keenyas uummata bira dubbachuudhaaf ammas mara rakkoon jira jedheetiin yaadu garuu eliitii kana gubbaatti akkaataa kamiin haa hubannu. Ijaarsa nuti biyya kana keessatti qabnus injifannoo Adwaattis akkaataa kamiin sabboonummaa Oromoo wajjin walitti araarsinee adeemnu. Tokko an akkanatti fakkaatutti
haga ummata Itoophiyaa kana wajjin jiran jennee amannetti otoo amanuyyuu baanne injifannoo Adwaa injifannoo kan kee godhachuun dirqama ta'a. Maaliif kan kee godhachuu gaafan jedhu amanuu itti fudhachuu qabna. Abboota keenyatti itti cabe abboota keenyatu dhiiga lafa isaanii itti cabsee lolaasee kanaaf sana alagaadhaaf deebisanii dhiisaniituma galaniituma cal jedhanii taa'uun sirrii natti fakkaatu. Haa ta'uutii wanni Adwaa booddee ta'e sun akkan sila siin jedhe political economy diriirfame caaseffame saba keenya miidhemo saba keenya fayyadeen inni waan biraadha. Haa ta'uutii garuu injifannoo haga kana ga'u injifannoo dhiiga keenyaan arganne san akka kan keenya hin taanetti fireemii goone ilaallee cal jenne yoo teenye xiqqoo ishee sunis gaarii natti fakkaatu. Sanaafi an akka natti fakkaatutti baalaansii gochuu barbaachisa. Baalaansii gochuu barbaachisa gaafan jedhu maalidhaa? Waan ofii keetiif itti miidhamte gatii itti baafte dhiistee waan kan biraaf soquun yookaan immoo barbaaduun sirrii natti hin fakkaatu. Haa ta'uutii waan Adwaatiin wal qabatee Oromoon akka lamatti ilaala normaalii. Inni tokko reconsolidation of the Gabbaar system jedhanii warra fireemii godhan jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Haadhuma isaayyuu nutti jabeesse sirna Gabbaariidha. Warri tokko immoo bilisummaa nuu fideedha. Argumentii lama jira baay'ee dhugaa dubbanne. Italii irra nu wayyaa kan jedhan ni jiru. Gabbaar naftanya Gabbaar systemii irra Italian rulii nu wayyaa warri jedhan ni jiru. Aga dhiyootitti warri falman. At least Gabbaar systemiin ellam waan fakkeenyaaf amma kurnee kaffaluun hin jiru, siisoo kaffaluun hin jiru, asiraatii kaffaluun hin jiru, lafti kee kan keedha. Kun hundumtu abolish waan ta'uufi ilmi namaa wal qixxee waan tiriitii ta'uufi Italian rulii nu wayya tureedha. Erga gabroomuun hin hafne nama qaroomen xiqqoo nama qaqqaroomen gabroomuun akkamitti filatama garuu? Basically gabroomuun filatamuu hin danda'amu. Normaalii filannoo keessa hin galu. Basically gabroomuun filannoo keessa hin galu. Haa ta'uutii perspektiiviin akkasiis numa jira. Intarasiin akkasiis hagaarraatti iyyuu numa jira. Eenyummaan keenya garuu hin jiraatu ture. Eenyummaan keenya hin jiraatu. Dhugaa dubbachuuf uummanni Itoophiyaa kalar feesiinsaa gurraacha ta'uu isaatiitti namni ofitti qaana'u hin jiru. Gurraacha ta'uu isaa namni yaaddatu iyyuu hin jiru. Uummattoonni Afrikaa kunneen yoo gaafa white people yookaan uummata adii bira gaafa deeman itti dhaga'ama. Inferiority complex itti dhaga'ama. Itoophiyaanotatti takkaa gurraacha ta'uu keenyan gadaantummaa nutti dhaga'amee hin beeku. Kanaaf maal jechuu barbaadeni yoo xiqqaate kunumti gahee dhiiga abboota keenyatiin arganneedha jechuu kiyyaafan. Ameen. Bu'aama dhiiga abbootii keenyatiin argameedha jechuu kiyyaafan. Kana alatti maal buufannee Adwaa irraa keessaayyuu gama birmadummaa biyya tikfachuutiin Itoophiyaan akka biyyatti maal buufatte? Biyyoonni isaan booda birmadummaan biyya erga tikfameen booda haala kanaan biyyoota adda addaati embaasiiwwan asitti biyya kana keessatti banataa kan turani. Kanaafuu birmadummaa biyyaatiin gama eegsifachuunis gama dippiloomaasiitiin illee maal buufanne isaan booda injifannoo Adwaatiin booda. Dhugaa dubbanne isaa gara real faaktii yookaan seenaa dhugaatitti yoo deebine waraanni sun akkuma salasiin jedhe Ambaalaagee irraa gara Maqalee irraa gara Adwaatitti erga deemame Adwaan isa dhumaa erga ta'e booddee Addis Ababa tiriitan jedhanii jira. Itaaliyaanonni dhufanii mishinii isaanii ergatanii dhiifama gaafatanii beekamtii mootummaa Itoophiyaatiif kennan. Mootummaa bilisaa independent sovereign state mootummaa bilisaa kan ta'edha jedhanii beekamtii kennaniif jechuudha. Gaafa sirraa kaasee imbaasiin takka jedhamee jalqabame. Imbaasii Itaaliiti Itoophiyaa keessatti. The first imbaasii Itaaliyaan imbaasiin jalqabe jechuudha. Ittaansee maayidha isheen fakkeenyaaf survival of Ethiopian independence tokkodha. Imbaasiin jalqabu waan biraadha. Isatti yaansee Ingiliz, Jarman, Ameerikaan warreen kaanis dhufan jechuudha. Gama biyya alaatiin yoo ta'e Prime Ministeriin bara sanaa Francisco Crispi kan jedhan Itaaliyaanii kan bulchaa ture. Baarateerii namni jedhamu namni Eritiriyansii bulchaa ture. Lamaan isaanii akka aangoorraa ka'an godhaman jechuudha. Maal jechuudha? Hin dandeenye waan gaarii hin dalagne aangoo gadhiisuu qabdu jedhamanitu
fire ta'an yookaan immoo aangoo isaanii akka gadhiisan godhame jechuudha. Normaalii suni impaaktii Adwaati malee akka Itoophiyaanotaaf miti. Haa ta'uti Itoophiyaanotaaf maal buuse waan jedhu tokko biyya birmadummaa qabdu taatee jiraachuun biyya bilisa taatee jiraachuun waan tokko. Inni kan biraan guddina magaalota keessattuu magaala Finfinneetiif akkuma sila jenne imbaasiiwwan babal'atanii beekamtiin dabaluun modernizationin dhufuun telegram telefoon waan tokko dhufuun isaa guddina magaala Finfinnee har'aatiif bu'uura guddaadha. Gaaffii keessan galu. I think moo xiqqaatee waan kana buufateera jedhee yaada uummanni Itoophiyaa. Gara xumuraatti deemaa jirra. Itoophiyaa sabdaneessa ta'e ijaaruu keessatti injifannoon Adwaa gahee akkamii taphate? Akkuma dura kaasaa turre sabab sablammoota adda addaati kallattiiwwan arfan biyyattiin qabdurraa baay'ee gamas deemaati waraana irratti hirmaataa kan ture. Achiin booda biyya sabdaneessa ijaaruu keessatti gaheen kun maal ture? Gaariidha. Look, akkuma sila jenne Adwaan moo'icha yookaan immoo gahee uummattoonni Itoophiyaa hundi itti hirmaatanidha jechaa jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Multi-ethnic society-n Itoophiyaa hundi isaanii walitti dhufanii mo'ataniirudha. Kun immoo maal fidaa? At least survival of Itoophiyaa independence kun akka cimatu perspectivii sanaan akka waan akka yaannuuf kan nama gargaarudha. Haa ta'uti Itoophiyaa akkamii Itoophiyaan interestii akkamii qabdu suni ammas deebisee politiksiidha. Firitee seenaa sun taane politiksii taate jechuudha. Yoo dubbadhu jette normaalii akka nama tokkotti dubbadhaan akkuma nama dhuunfaa tokkootitti naasaa akkanatti fakkaatutti Itoophiyaa sabdaneessaa ijaaruu keessatti hin cimsa. Maaliif cimsa? Kalee wajjin lolle, kalee wajjin duune, kalee biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaaf dhiiga fi lafee keenya waliin gabbarre kana jechuun Tigreenis, Oromoonis, Amaartis, uummanni Itoophiyaa kaanis warreen maqaan dhoofnes wajjiniin duune waan ta'eef wajjin jiraachuu qabnaa naareeshinii jedhuuf waan karaa mijeessudha. Egaa akkamitti wajjin jiraannaa? Siyaasa akkamiitiin? Political economy system akkamiitiin? Federalizimii akkamiitiin? Political structure akkamiitiin? Sun dhimma siyaasaati. Haa ta'uutii garuu kalee wajjin duunerra of course, kalee wajjin dhiignerra of course. Kanaaf wajjin jiraachuu qabna. Hin barbaachisa. Baay'ee barbaachisaadha wajjin jiraachuun. Wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti wajjin jiraatu siyaasa akkamitti irratti hundoofne wajjin jiraanna sun waan yeroo keessa itti deemamu ta'a jechuu kiyyaa fanan normaalii. Garuu wajjin jiraachuun I think dhuma barbaachisadha jedhama akka nama tokkootitti. Hayyee keessummaa keenya Obboo Mabraat Gergisoo Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa dhimma seenaa wajjin wal qabatu waa'ee injifannoo Adwaa irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Hayyee daawwattoota keenya mariin keenya kan guyyaa har'aa waa'ee seenaa Itoophiyaa akkasumas injifannoo Adwaa irratti taasifne kan hangamaa ture. Mariisaa kan isin wajjin ture ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Jaalattanii filattanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.